Siin walnaa waraani jetteetini miidiyaa kanarra kaahat hin jiru. Hin kaahannillee nuti hin qabnullee duraanillee. Lola kam lolli isin labtan kun meenaa himaa. Eenyuun injifachuuf, eenyuun waraanuuf, daangaa kam eegsisuuf. Daangaa kam osoo eegsisu mukanatti absan jedhamee mucaan kun boru daangaa kam osoo eegsisu ilma malee qabri galee jedha. Yaadame isin imooshina bargidee takka du'a wayyaa yoo du'e barbaqaa du'e yommuu takkota galaggala. Namni lola kana keessatti harki isa cabe, luuyni isa cabe, kolaasan qaamni isaa akka malee ta'e mee lola eenyuu fi eenyu jidduutti qaamni kiyyana hir'atee jedhamee naa himaan tanuma na dhibeeyyuu. Eenyuuf qabsaa'ee jedha. Eenyu bargidee takka qaama dhabdee waan itti obsitu fakkeenyaaf amma osoo Oromoo fi namni biraa wal lolee daangaa Oromiyaa kabachiisu irra jedhe goota kenna jedhanii si dubbatan. Goota osoo daangaa namaa kabachiisu akkana ta'ee jedhan. Daangaa tamirratti akkana ta'e mee obboleessi kiyya. Eessatti maal dalagatu biyya tam dhaqeetini. Ka ammoo miidiyaa kanarraa cal'isu hoo wayita namni tokko fiiltara dalagannee asirraa ija of garagalchina. Haganaa wanni ulfaatu jira. Mootummaan akka mootummaatti bar waan kana gadi bahamee balaaleffatamuu qaba baroonni kun. Gadi bahamee iyyamuu qaba baroonni kun. Maa majlisni maa cal'isisaa? Majlisni waan tana maaliif irraa hin dubbanne? Maaliif ibsa irratti hin kennine? Yookaan namni nu dhaga'u ka jiraatu taate ijoollee wal fixxe qaama walirraa cirte wal fixxe nama du'e keessa jira bar ijoollee tana. Haga isaa waan kanarraa hin deebi'initti balaa mana isaaniitti yaa Rabbi naa dhaabi. Yaa Rabbi ati dubartiin tuffattu balaa mana isaaniitti yaa Rabbi dhaabi. Salphina mana isaaniitti yaa Rabbi dhaabi. Duniyaan isaanii barakaan argatin. Ilmeen isaanii barakaan argatin yaa Rabbi. Akka ilmaan namaa duuba dhaabatanii boochisan tanatti yaa Rabbi ilmaan isaanii manatti boochisi. Yaa Rabbi ilmaan isaanii manatti boochisi. Akka isaan ilmaan namaatti muka dhiibsisan kanatti yaa Rabbi mana isaanii jazaa deebiif. Jazaa safarii kenniif ababaan isaan itti ol darban sun jahannamiin Rabbiin isaan itti ol haa darbu. Koppiliinkii isaan mana san jala taa'anii godhan san yaa Rabbi jazaa deebiif. Rabbii kiyya qaata dubbanna dadhabne yaa Rabbi jazaa deebiif. Yaa Rabbi yoo ati na dhageette Rabbii kiyya guyyaa takka an takkaa siif jecha malee suduu jeen beeku. Yaa Rabbi takkaa shirkii dalageen beeku waan biraa yoo kadha butaate obboleeyyan tiyya akkana godhan tana yaa Rabbii kiyya guban. Rabbii kiyya lama nu miidhin. Yaa Rabbi yoo diinni waa nama godhe diinan na godhe jenna. Rabbii kiyya ka ofii waliin garagallu kan hin dandeenyu yaa Rabbi nurraa dhaabi waan tan. Yaa Rabbi gahee nuun jedhi. Diina yoo taate bar diinan na godhe jetta. Me akkamitti namni saba tokko afaan tokko dubbatu ka amantaa tokko hordofu akkami akkana wal godhe jedhanii dubbatan eenyutti dubbatan hayyee gaafa sabni tokko afaan tokko duudhaa tokko hordofu akkana wal godhe ka biraa yoo qaleenu nyaate maanu ajaa'iba du lamindin namni garma uleelaw waan kanarraa ammoo wanni irraa dubbatamu maalumatu jira addunyaa kanarratti. Wannummaa waan kanarraa ajandaan godhamee asirra irraa dubbatamu maaltu jira. Rabbii kiyya gahee nuun jedhe. Yaa Rabbi ijoollee tana qalbii isii akka goote godhi waan kana keessaa dhiqi. Yaa Rabbi nama waan kana duuba jiru atiin xiqqeenna isaa yaa Rabbii kiyya nu argisiisi. Yaa Rabbi nama waan kana duuba jiru xiqqeenna isaa nu argisiisi. Rabbii kiyya ijoollee tana keessaa qalbii isaanii keessaa waan tana dhiqi. Yaa Rabbi si kadhadhee nurraa dhaabi. Rabbii kiyya nuti dubartoota humna illee hin qabnu, hanga illee hin qabnu, dandeettii illee hin qabnu. Yaa Rabbi ati nu birmadhu. Yaa Rabbi ati nu birbadhu. Rabbii badoo su'uudii quba qabdu. Rabbii warra gaara keessa taa'eetiin ijoollee tana akkana dararu quba qabdu. Yaa Rabbi yookaan qajeelchi yookaan achumatti nurraa qabi ijoollee tana. Yaa Rabbi yookaan qajeelchi yookiin balaa ofii qabdu nati isaan darbatu. Yaa Rabbi bineensa afaan hin qabne Rabbiin isinitti haa wakkalu. Obboleeyyan bineensa afaan hin qabne Rabbiin badoo su'uudii keessatti akka isin ijoollee tana darartan kanatti Rabbi isin haa dararu. Dhukkuba afaan hin qabne Rabbiin isinitti haa ergu. Aboobar kakalee dadhabanii aanatu maalii keessani jedhe Rabbiin bookeen isa fattan. Aboo bookee sammuu teessanii isin haa dabarsu. Bookee takkitti nama bookee takkitti irra hin jirrettu har'a ilmaan Oromootiin taphata. Nama bookee xiixxuu funyaan keessaa of baasuu hin dandeenye. Rabbiin xiqqeenna keessan isin argisiisu. Yoo isin ilmaan Oromoo tanarraan dhaabbatiin Rabbiin xiqqeenna keessan zamanan qariib keessatti nu argisiisu. Bookeen sammuu isin seentee maraadhaa fiigaa isin. Maraatumni mallattoo ijoollee su'uudii nama tumee haa ta'u. Allahumma arina ajaa'iba qudratik. Maraatumni mallattoo ijoollee su'uudii nama dararee isiniif haa taatu. Nama ijoollee akkana waliin bitee akkana godhu maraatumni waan keessan haa taatu. Nama amma booda nama qabee miidiyaa kanarra fide qabaa Rabbi biraasitti haa dhuftu. Hin dandeenyu mi seera jala hin oolu ani seerri na quban qabu jettee mi seerri Rahmaan si haa qabu.
rahmaan harka keesi haa qabu jedhee bakka jirtu sanitti ati maraadhu sammuu rabbi sirraa oofu sammuu rabbi si haa qabu rabbiin wayyaanee sammuu qabee nurraa fuudhe jechuun rabbiin sammuu isin haa qabu bakka isin jirtanitti sammuu malee homaa dhukkubsatinaa isin hin maraadhee malee homaa waan keessan hin ta'in nama ijoollee tana qabee harkaa qabu haga isin gadi hin dhiisini xiqqeenni rabbi biraa isin haa dhaqqabu ilma namaa darartanii dararaa waan keessan haa ta'u haqa goranna abaarutti haqa goranna dararaan waan keessan haa taatu ilmaan oromoo fi wal darartanii mi dararaa waan keessan haa taatu nama waan kana keessa harka qabu haga isin waan kana keessa harka keessan hin luqqifatinitti haga isin ilmaan tana boochisuu hin dhiisinitti kun achi obboleeyyan namni qabrii si waliin bu'u hin jiru goota kiyya sin jedhee namni qabrii si waliin bu'u hin jiru qabrii adda kee buutu adabadhaa ijoollee tanarraa adabadhaa harargeelleen arsiilleen jimmilleen namni takka namni ergate hin jiru Oromoon kutatu nu 11 malee nuti tokko hin beeknu Oromoo kutaa 11 ani hin beeku taa'umsa lafattu 11 malee nuti nama tokko namni biraa maa akkana waliin goone dubartoonni biraa maa akkana waliin goone kenna malee fayyaan qabnu nuti innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun teessa rabbiin nu haa dhageessisu wallaahi dhaggeeffadhaa guyyaa kanarraa rabbiin ofii isinii kadhanna masgiida irratti isinii kadhanna ammooti akka feera addunyaatti illee ka wal dhiifnu isinitti fakkaatiin haala kanatti ka wal dhiifnu isin hin fakkaatin walau kaana fi buruuji mushayyada boola feete jiraadhu walau kaana fi buruuji mushayyada rabbiin si qaba bakkaatti jirtutti boola wakkallee jiraadhu yoo ati argaa rabbii jalaa dhokatte gaafa sol argin yoo ati dandeettii rabbii ala baate gaafa sol argin boola wakkallee seeni rabbiin boola wakkalleetti si qaba inshaallah ila namaa jalaan dhokatta lu'lu'aa boru gadi garagalchitee arrabsite ija rabbii jalaa ammoo dhokottu yoo dhuguma namummaa ka qabaatan taate dhaabaa waan kana nurraa namni mana isaa amma booda fidee ijoollee tana tumsiisu wayita ijoolleen tumamtu namni mana sanirra teettaniitiniin abbaa fedhe haa ta'u dhaabii yaada itti kennitan salphini mana keessan haa seenuu isinin jedhu walirraalleen kadhatinaa dhayxaniillee addaan hin dhoorginaa dhayxaniillee koppiliin godhinaani namni yoo vaayiraaliin isaa nama 5 ol taruu dide ufii yaa'ee keessaa ba'a ufii dhiise yoo foloo isin gochuu baattan dhayxaniillee walirraan kadhatinaa ijoollee tan dhayxaniillee achitti kuni harargee kuni arsii kuni wallo hin jiru وان كان دابا حاجه وان كان دابينتي وان كن دابتون داب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مبارك انجروا نتفكاتا صح مبارك يا لجارة جراجان قبل جرات رسلا كيف جرات مشكل نو كانت فكاتا والله كل موانا جايبات فين دبرتي كل موانا ما دبر فيه واني مالي في بوري دبرتيني يرلي اوكي علت دا دبرتيني مو مانا كتوكو كيسا جراتي مانا توكو كيسا دلغا جرو مانا مدامي كيسا والفانا دلغو وان تيف كوني واني بلا قدان نتدو فايرا balaa kana akkuma fedhetti rabbiin nurra hadhaabu ummanni keenyas gadi baanee akkasumatti dhiyyannee sagalee taane dubartoonni walirraa dhaabuu qabna dubartiitti naamuqa cabsitu kun immoo waan ajaa'ibaa dhufe fakkeenya wiigii godhatee dhufe yoo ta'e malee ilma dhiiraa akkamittiin dubartiin akkas gooti dhiirumatu wiigii kaa'atee dubartii akkas godhaara yoo ta'e malee akkamittiin waan kun akkas ta'a yaa jamaa karaa ati baatedha karaa ani beedha kun immoo waan ala marrattis meetii boochaan barreessinaa jiru akkaantii cufsiisa jalaa immoo boochaan barreessinaa komantii cufi doktor na rabbi nurra hadhaabu waan kun balaa guddaan nutti dhufaa jira kanarra wanti caale hin jiru ulamoonni keenyas sheekonni keenyas majlisiinis imbaasiinis yoo dhabame footoo jaraatiin iddoo isaan jiranitti aggadamuun hin danda'ama yoollee jara abanii ahalii isaanii biyyarraa namni hin argata jaroonni kun ahalii qabu isaa yoo asitti jarri adiraashaan isaanii dhabame adiraashaan ijoollee sanaa biyyarraan argama waan ta'eef iddoo jiranitti nurraa dhaabatuu qabu imbaasiin maasxanqeqaa bahee nuu kennuu qaba majlisni maasxanqeqaa bahee nuu qaba feemasoonni maasxanqeqaa bahanii kennuu qabu namni wal jala taru hin jiru
Kanaafuu kun dubartii irratti dubartii mukatti cabsuun kun waan hamma yoonaatti agahamees argamees hin beeknedha. Waan biraaf boonya balaa biraatu nutti dhufaa jira. Akkamittiin tokko ta'uu hin nareenuun akkamittiin iddoo tokko jira akkamittiin tokko taanee jiraanna akkamittiin tokko taanee waa godhanna jennee yaannare. Harargeef Arsiidhaan balaan hammi kun ga'u dhufnaan. Shawaadhaaf Jimmaadhaan balaan nutti dhufnaan. Biyya ormaa keessa teenye biyya hambaa keessa teenye afaanitti awwaara wal naqaa caamaa walitti ka'aa hudduutti muka wal naqaa. Yaa jamaa maali kun balaa wayii nu qaqqabaara wallaahi abaarsa wayii qabna ta'ee waanuma isaatu fitnaan hamma kun biyya ormaa irratti akkastiin nurratti warri biyya keessa jiru nagaamaan jiraachaa jiru. Kaleessa akkan taane taatanii akkan taane uffattan jedhee mangistiin maashaa Allah sassaabee tachitti jara adda biyyaaf kenne. Warra kana eenyutu adabaga? Eenyutu warra kana immoo dhaabbadhaa jedhaan. Imbaasiin waan kana imbaasiin nurraa haa dhaabatan. Ulamoonni keenya akkatti gadi bahanii waa dubbatan iyyuu dhabaa jiru. Sababni isaas yoo isaan waan dubbatan hin arrabsaniin jechan taane jedhaniin ilmoo isaanii haadha manaa isaanii haati isaanii nafu. Akkatti. Ayyee namoota. Maal bande doktor cuufi komantii. Lama badi gochaa dhiisanii. Maal gochuu qabnaadha amma kun haala kamiin nurraa dhaabatuu qaba feemasoonni keenya gadi bahanii ma dubbachuu qabu awwal shee. Ustaazonni keenya amma salacha'eeniira waan hundumaatiin arrabsamaa jiru sanaaf sodaatani. Ayyee namoota biraa. Ustaaz Sabit, لا أستاذ ثابتين وهم على في الكبريات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إثيوبيا نجارة جرتني بعنا كانجرات تناكم جرتنوتي. ما شاء الله. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا إن شاء الله فانك نجيزا وأنا خيرين وكبر ربنا وباسو دوغن ربنا والجو إن شاء الله. خبجا ربنا فكننا مسان جراتشون كوني وانو دجالا وني سنرتي دبتا تردني وان دبرتي رتبيدا دبرتي رغودا ربيني وانو دجالا رسول ربي صلى الله عليه وسلم غافا جتل ودا لي غافا ديمنو انسا دياتنو دبرتو تكنا ابدا ترن دبرتين كوني هذا منوما كيس با منوما كيس ركنا هون دوان نيسان دبن نجرو راج تراترني ناقصات عقل جرني dubartii kana amaana akkas jarri miidhamne nuun jedhanii nutti himaa turanii amma darbee dubartiin ugaa akkuma si yaadan dubartii miidhuu jammartee garii dubbatan namaan galu mallattoon qiyaamaan guyyuma guyyaadhaan as deemaa garuu wanni ta'uu qabu tokko biyya keenya togoogoo kan jedhan tokko kan dhoqqee irraa tolfamu tokko jira dhoqqee isaa irraa tolfamee sanyiin midhaan itti faca'aa dhoqqee isaa irraa tolfamaa namni keenya yeroo mammaa fedhe togoogoon hanga fedhan yoo miicame siin qulqullaa'u jedha maaliif dhoqqee irraa tolfame waan ta'eef haga fedhe yoo qulqulleessaa deeman hin ta'u. Wannamma dubartii rakkinni dubartoota karaan itti furamuu danda'u tokko akka namoonni dubartiin biyya Arabaa kana hin baane hedduu wal gorsuudha. Yoo bahan immoo akka dafanii galan wal gorsuudha. Karaan haqiiqaa sigaara namni hedduu fudhachuu danda'u. Maaliif dubartiinas waggaa 8 waggaa 7 hanga dhaldu fuulli bareedummaa seerraa badaa deemee gaafa booda jedhu birriin siin dalagattee si isa kaan obboleessa amma tooraan bitatee cafacafaa isa kaan abbaatu manaan jaara maaloo jedha abala nyaata akka namaa kana. Yeroo madrasaan ijaaramu birrii xiqqoo kennachuun beektu 1,200 kennachuun beektu 50 kennatti 30 kennatti harka duwwaa taate gaafa galteetti obboleettiin siiriyaan siin biyyattii si wajjin turte gaafa siin galtee argitu isiin ijoollee si 3-4 harka qabattee deemti ijoollee si mana barumsaatti argatti siin kun harka duwwaa jirti deenyi kunis akka qabaa gaafa dhaqanii immoo turanii kan jedhani ilmoo argachuun jaba sanuu heerumni nu argamee heerumame ilmoo argachuun jabaadha namuu namni meeqa lamoo ilmoo nan argatamu lamoo teessee qalbii jabde ilisiin biyya ammoo kansiraa mana namaa hojjetaa minaamin jedhaa ilmoo sii guddifatte mucaan gaafa dhaqee waggaa 8 ga'u feestaalii magaalaa keessa deemee gurguree alhamdulillah ganama barumsa baratee guyyaa achi kasala gurgura kasala bitanii fuuldura manaa kaanii gurguranii minaamin jedhaa ijoollee si daara baafte gaafa siinatti haati kun dadhabuurra geessu ijoollee qabdi alhamdulillah rabbil kunoo nama qabdi isiin kun asii biyya Arabaatti namni tokko namni naa galatoomi jedhu hin jiru namni kana jedhu hin jiru abbaan isaatiinis hamma gaafa siin ajjirtuuti yaa giiftii keenya jedhu gaafa siin asii galtee atiriyaan kee rumee jiru siluma isaa dhiirri fuudha mana keessa kanaa